Ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa akkasumas immoo hordoftoonni caffee miidiyaa taatan martu keessan biyya keessaaf biyya hambaatti kan argamtan martu keessan nageenya keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu jecha egaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa akkuma tanaan dura isin beeksisaa dhufe sagantaa isaa guyyaa gaafa 28 tiriitii gaafa 29 simpoozimii gaafa 30 baniisa ta'a hanga gaafa bulii 5 ji'a ja'affaatitti jennee akkuma turre egaa hoggaadhaan guyyaa ja'aaf kan turu simpoozimii guyyaa ja'aaf turu yookaan baazaarii egzibishiinidha guyyaa ja'aaf turu waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa marsaa lammaffaa isaatiif itti hirmaatee jira. Lamaan irrattiyyuu sadarkaa shaggaatti bu'aa gaarii bu'aa hoo jennu maallaqaan oduun taane galtee gaggaarii waan qaamota sila argachuu hin dandeenye argachuu itti dandeenye sila gaafii gaafannu miidiyaadhaan amma gaafannu hojiidhaan gaafachuun dirqama waan ta'eef haala yeroo ammaa qalaa'insi jireenyaa magaalaa Finfinneedhaan rakkoo keessa gaagaatamaa keessa jirtuun wal qabatee furmaata ta'uudhaaf waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa dorgoma kan qaban jechama jajjabeenya nuuf ta'uu danda'u nuuf kennanii jiru. Biiroo keenyas akka dhufanii nu daawwatuu danda'anii fi akkasumas immoo gaafilee qabnurree akka nuuf deebi'uu akka danda'uuf argannee jirra jechaadha. Kanaafuu waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kaayyoo isaatii fi ergama isaa mul'ata isaa ganamaa tokko isaatiin hojiirra oolchuudhaaf kutannoo fi bilchinaan iccinee kan deemnu ta'a jechaadha. Miseensonni waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa magaalaa Finfinnee fi naannaa isheetti argamtan har'as taanan hanga guyyaa qibxataatitti dhuftanii egzibishin maakkalii keessatti akka bitachuu fi argachuu akka dandeessan isin waamna jechaadha. Akkasumas tajaajila karaa biirootiin immoo warri kireediitii fi akkuma dhaabbataan tanaan duras ji'a sadii warri fudhattan roobirraa kaasnee kan keessummeessinu ta'uu keenya isiniif ibsuu barbaanna. Kanaaf waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa dhiyeessii qofas miti gaafii imma mana jireenyattis ta'e carraa kanatti fayyadamnee murtoo barbaachisaa ta'e bakka hoogganan irrattis waan barbaachisaa ta'een akka nu deeggaraniif waadaa nu galanii jiru. Guyyaa gaafa hundeeffama waldaa keenyattis kan miseensota Finfinnee fi naannaa Finfinneedhaa kan jiran akkasumas immoo ammariisisnu kan waliin kabajnuu fi qaamoleen adda addaa akka argamanii ispoonsaraanis waan adda addaatiin walitti dhufnee kan kabajnu ta'a jechaadha. Kanaan wal qabatee miseensonni keenya martu keessan bakka jirtanitti akka nu gargaartanii fi nu faana akka hirmaattan waamicha obbolummaa fi waamicha koo hooggansummaan isiniif godha. Waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa akkuma tanaan dura qormaanni adda addaa tuttuqqaan adda addaa ammarree warreen adabatanii taa'uu hin dandeenye tokko akkuma sosocho'aa jiran enuma beekna maqaballeessii fi akkasumas immoo waan waldaan hojjetu hojii waldaadhaa duuba faana dhaatanii deemanii cilee dibuutti bobbaa'insarra jiru ammas bira geenye jirra qaqqabnee jirra akka of sirreessitan ammas taanan akka nurraa dhaabdan warreen biyya keessa jiru seeran amma karaa gaafachuutti deemuu ni dandeenya. Abbaa argatee jira. Fakkeenyaaf fudhannee namoota 5 adda baafannee irra qaqqabannee jirra. Caffeerra seerichi kan isinii ibsu ta'a jechaadha. Ammaa booda karaa seera fuulduraatti kan bahu ta'a. Seerri karuma isaatiin iyyuu mootummaan humtuu karuma isaatiin kan tarkaanfii warra fudhateetoo shiroota kana keessattii fi akkasumas waan adda addaa karaa diigumsa waldaati irratti gaagaatama waldaa irratti dhumuu dadhabuu isaaniitiin karaa akeekkachiisaa fi sodaachisoo adda addaati irratti warreen dhufan warri tanaan dura waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa adoolojii isaa hubachuu hin dandeenye warri balbala irra gaayee warri duubatti deebi'e warri keessoo isaa hin beekne lafaa ka'ee warreen deemanii jiru. Isaan kanas ilaalcha jibbiinsa gandummaatiin ilaalcha jibbiinsaatiin warreen bilbilaa guurratanii keessan warreen miseensota keenyatti bilbilaa jirtan bira geenye jirra. Teelee keessaa warri bilbiltan teelee keessaas warri jirtan isin qaqqabnee jirra ammas nu cabsuu fi nu akeekkachiisaa nutti deemaa jirtu tarkaanfiidhaaf fiigaa jirtu. Wanni akka kanaa isiniif gaariin ta'u warreen miseensonni taatan martu keessan of eeggannoo akka gootan waldaa keessan akka eeggattan galatoomaa ulfaadhaa jabaadhaa cimaa guyyaa dhiyootti immoo waan haaraa isin agarsiisna hayyee galatoomaa ulfaadhaa. ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የጨፌ ወጣቶች ሁለገብ ህብረት ስራ ማህበር አባላት የሆናችሁት በሙሉ እንዲሁም የጨፌ ወጣቶች ሁለገብ ህብረት ስራ ማህበር አባላት ብቻም ሳይሆን ደጋፊዎችና አጋሮቻችን የሆናችሁት በሙሉ ተመሳሳይ ማህበራት በሙሉ እንኳንም አደረሳችሁ። በሀገር ደረጃ 10ኛ በከተማ ደረጃ 3ኛ ሲምፖዚየም ባዛር ኤግዚቢሽን ላይ ለመሳተፍ የበቃችሁት ሁላችሁም እንኳን ያደረሳችሁ እንኳን ያደረሰን እያል
እንግዲህ ህብረት ስራ ማህበራት ከገበያም በላይ ነው በሚል መሪ ቃል እንግዲህ የኢትዮጵያ ህብረት ስራ ኮሚሽን እና እንዲሁም የአዲስ አበባ ህብረት ስራ ኮሚሽን በጋራ በመሆን ጨፌ ወጣቶች ሁለገብ ህብረት ስራ ማህበርም ካሉት ማህበራቶች በላይነት ይበልጥ በእጃችን ከያዝነው ከሚዲያም አንጻር በደንብ አድርገን ሲምፖዚየሙ ላይ የአንድ አመቱን የሲምፖዚየሙን ደረጃ አሰጣጥ ላይም እጅግ በጣም በጥሩ ሁኔታ ተምሳሌነት ምሳሌ ሆነን የቀረምንና ፊት ሆነን የተገኘን በመሆኑ እንኳን ደስ አላችሁ። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ አሁንም ቢሆን ፊት የሚያደርገን ነገሮችን ዘርፈ ብዙ ነገሮችን ሰርተናል። ይሄም ስናሳያቸው እንግዲህ ጨፌ ወጣቶች ሁለገብ ህብረት ስራ ማህበር በዚህ 3 አመት ውስጥ ምን ሰራ የሚለውንም በሲምፖዚየሙ ላይ ያሳየነው በመሆኑ እንግዲህ ጨፌ ወጣቶች ሁለገብ ህብረት ስራ ማህበር በዚህ ጊዜም በጤፍ ላይ በደንብ አጠንክረን እየሰራን እንገኛለን። በጤፍ ምርት በሌሎችም በተልባ በበቆሎ ላይም በስንዴም እየሰራን እንገኛለን። እንዲሁም በአትክልትና ፍራፍሬዎችን ከአባላቶቻችን ጋር በመሆን በደንብ አድርገን እየሰራን እንገኛለን። እናንተም የበኩላችሁን አስተዋጽኦ በማድረግ ከጎናችን የተሰለፋችሁት ሁሉ እጅግ በጣም ምስጋና እያቀረብንላቸው ዛሬ ዕለትም ደግሞ የትስስር ቀናቶችን በገበያ ትስስሮች ላይም የምንተሳሰረውን በሙሉ ትስስራችንን በደንብ አድርገን የምናከናውን ይሆናል። የትኛውም ከኦሮሚያ ዞኖችም ከሌሎችም ክልሎች ከመጡት ህብረት ስራ ማህበራት ጋር ከሚመጥኑን ህብረት ስራ ማህበራት ጋር አብሮ ለመስራት ትስስር የምናደርግና አስፈላጊ የሆነውን ሁሉ በግንባር ቀደምተኝነት በሚቀጥለው ሲምፖዚየሙ ብቻም ሳይሆን ሲምፖዚየሙን ለመጠበቅ ብለን ሳይሆን የከተማችንን እንዲሁም ብሎም የሀገራችንን ህዝባችንን በግልጸኝነት ለማገልገል በኢትዮጵያ ህብረት ስራ ኮሚሽን አማካኝነት በወጣው በሚመራው የኢትዮጵያ ህብረት ስራ አዋጅ ህብረት ስራ ማህበራት አዋጅ 985 2009 መሰረት ማህበራችን ሁል ጊዜ እድል እየጨበጠ ወደፊት የሚጓዝ መሆኑን ከወዲሁ ያሳወቅኳቸው ሁላችሁም ለተቀሩትም ለሚቀርብን ሁለቱን ቀን በደንብ አድርገን ሰኞ ማክሰኞ እስኪዘጋ ድረስ መርሃ ግብሩ መሰረት በ30 መክፈቻ ተደርጓል። በ1 በ2 በ3 እና በ4 በ5 መዝጋ ይሆናል። እስከ 5 ድረስ በሚቆየው ኤግዚቢሽን ባዛር ሲምፖዚየሙ ላይ ተገኝታችሁ ለቤታችሁ የሚያስፈልጋቸውን ምርቶችን ሁሉ መገበያየት ትችላላችሁ። መታችሁ ገበዩ። የግብርና ምርቶችና እንዲሁም ደግሞ የጨፌ ወጣቶች ሁለገብ ህብረት ስራ ማህበርም አስፈላጊ የሆነ አሁን የግብርና ምርት ውጤቶችን በሙሉ ይዞ እንገኛለን። ስለዚህ በመሆኑም መታችሁ እንድትገበዩን ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። በሰላም በቸር ምንፈጽም ያድርገን፣ አቅሙን ይስጠን። አባሎቻችን በሙሉ አስፈላጊ የሆነን ግልጋሎት የምናገለግላችሁ መሆኑን ከወዲሁ እያሳወቅናቸው ሰላም ሰንብቱ። ቸር እንገናኝ። አመሰግናለሁ።